Keessumattuu Laalibalaa jalqabee amma lagumti naannoo bakka Laalibalaa jedhamu kun jiru lagdi duraan maqaan isaa waan biraa Yordaanos ta'e jechuudha. Yordaanos jechuun bishaan bakka inni ta'e nama hundaaf beekaa jechuudha. Maqaa lafaa maqaa lagaa akkasitti geeddaranii naannoo sana ittiin dhiqan jechuudha. Seenaa karaa kanaan dhufe karaa Israa'eliitiin dhufetti. Aangoo fa'aa isaa kennuu dinnaan yookaan immoo kiroon king isaan jedhamu. King kan jedhamu isa mataatti isaan kaa'an kiroonii kan king kan jedhamu iyyuu kirooning isa achirraa dhufe. Isa otoo isaan achiin eeyyamaniif ofii isaatiif of aggoobsifaa jedhanii barreessanii jiru. Inni kun baay'ee walxaxaadha. Maqaadhuma isaanii kanallee jajallisanii waan ati jettu si wallaalchisu. Achi keessatti amma Laalibalaa keessatti namni qorate waan ajaa'ibaatu jira achi keessa ammayyuu dhokatee jecha. Manni tokko manni isaan namni akka hin seenne dhorkantu jira jedhani warri dhaqan. Maal jedhanii Yemisxir beet jedhanii hankaantu jira jedhu namoonni baay'een. Icitii biyyaa, icitii bataskaanaa jedhani.